dhaloota guddisuu fi kan nuufne dinagdeen kufee akka hin cabne isiniin jedha. Rakkoo itti dhufu hundaaf harkaan kennatu. Yoomumayyuu harkaan kennatu. Wanti nyaadee dhugu bosanaaf liqimfama. Naaf jabaadha yaa jamaa isiniin jedha jabaan. Hawaasni nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Amaammata nurraa qabu. Waldaan keenya haa misoomu. Ijoolleen dargaggoo teenya haa guddattu. Biyya kana immoo kan bulchitu fuulduratti shumaa ammas nu haa guddattu. Nu eebbaaf ejjenne eebba haa ta'u. Eebbi akka haphee isaanitti haa maxxanu. Nu haa guddatan nu haa jiraatan. Nullee egaa eebbaaf dhufne eebbi kuni kan nagaa kana lamii kasisaa nu haa ta'u. Biitti teenya amana nu haa taatu. Duraan ishii eegumsaan ibiddaan maaliin ishii immoo gannatti caffee ta'ee nu haa jiraattu. Yoo kana nani wallaalee egaa guutaltaa guutu. Bisa eebba fudhadhaa. Waqti nagaan nu bushe nagaan nu haa bushu. Bushee nagaan nu haa bushu. Waaqayyo birraa keessa baane amma midhaan keenya midhaan sassaabamaa jiru kan immoo Waaqayyo ilkeedhaan nu haa ga'u. Biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu. Biyya Oromoo rakkoo jiru kana Waaqayyo nu haa dhaamsu. Nagaatti nu haa deebisu. Biyya keenya abbootii keenya dargaggoo keenya waqti nagaa nu haa godhu. Dargaggoon kun jireenya fi misooma galmaan ga'uu fi kaachurra jiru kana Waaqayyo irreesaa cimsu. Namoota immoo kana yaadanii akkanatti gurmeessanii hojiitti galchanii Oromoon jireenya isaa misoomaan qabeenyaan naannoo isaa misoomsa jedhanii itti deemaa jiran kana immoo Waaqayyo lubbuu dheerina isaaniif haa kennu. Oromoo kaabaa kibbaan aadaa hojii dargaggeessa keenya aadaa hojii kana Waaqayyo laphee isaanitti haa qabu. Hundumti keenya guddanne biyya keenya dinagdeedhaan haa jijjiirru. Biyyi keenya qonna nuti qabnu qabeenya nuti qabnu kana qonna keessaa waan ammayyaatti jijjiiranii kan addunyaa irratti beekamnu nu haa godhu. Qonna kanarraa gara ammayyaatti jijjiiramanii akka konkolaataa oomishnu dargaggoon keenya konkolaataa oomishanii an ittiin fayyadamnu nu haa godhu. Eebbi kun eebbaa ta'u jalqabni kun galmaan haa ga'u. Gamanaan hojiitti haa xiyyeeffatu dargaggoonni keenya. Waaqayyo nagaan nu haa bulchu asuma goolameera. No falcha. Rabbi nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Irraa godha nu haa oolchu. Dogoggora nu haa oolchu. Hamtuu nurraa haa qabu. Toltuu nutti haa qabu. Tokkummaa nu haa kennu. Wal jaalala nu haa kennu. Har'a waldaan caffee yaa'ii yaame yaa'iin kun yaa'ii milkii haa ta'u. Waldaan kun calqabbii har'a irra jiru kanarraa ce'umsa dinagdee keessatti iddoo guddaa akka horatu akka tarkaanfatu Waaqayyo isin haa taasisu. Kaayyoo keessan kana Rabbi galmaan isin haa ga'u. Kanaa ol tokkoomtanii dinagdeedhaan bakka namoonni gurmaanii ga'an gurguddaa Rabbi isin haa ga'u. Calqabni keessan gaariidhaaf fuuldura keessan haa bareedu. Wal jaaladhaa waliin guddadhaa. Bakka na wal Rabbitti haa guutu. Eebbisaan namaa haa ta'u. Barsiisa Waaqaa haa ta'u. Waldaa dargaggoota sanyii itti dhufee gara godhanii badhaadhe. Akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkasumas kan deemsa keenyaafis ga'umsa keenyaafis ka'umsa keenyaafis warreen balbala nuuf ta'an karaa nuuf ta'an kabajamtootaaf jaalatamtoota abbootii gadaatiif haadholee siiqqeedhaa anaa dhufuu baga nagaan dhuftan baga isiniin ga'ee hundi keessaniyyuu. Kanatti aansuudhaan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa isa calqabaatiif sabbanni keenya fagoo irra fiigaa baanne yeroo har'aa kana guyyaa har'aa kana injifannoof galtee gurguddaa barii carroomtanii
har'a geechanii har'a irratti wal ga'uu keenyaaf mariidhaaf qophaa'uu keenyaaf baga isiniin ga'e baga waan hundaa injifannee hiyyummaan injifamuu qabdi fuulduras inni injifamti galatoomaa anaa dhufu bal'inaa walitti deebina galatoomaa. Ani erga wal agarrees immoo turre erga wal agarrees warri turre ammas immoo har'a wal yaadnee kan wal agarre baay'ee wal jaalannu baay'een keessan miseensonnis ta'ee miseensummaadhaan alattis kan baay'ee nu deeggaraa turan waldaa kana irratti rakkoon adda addaa hundeeffamarraa kaasee yoo qonnamuudhaaf jedhu nageenyaan wal qabatee hannu bira dhaabbatan baay'ee isaanii as keessatti arginee jirra. Miseensummaas nuuf makamanii jiru rakkoo keenyaaf nu qaqqabuuf dhufanii harka tokko isaaniif turtaan tursa hamilee ho'aanaa laadhafi. Yaa'ii tokkoffaa yaa'ii idilee tokkoffaa magaalaa Sabbataati irratti yeroo har'aa kanatti Sabbataaf naannoo isaati irratti isiniif hundeeffamu har'aan calqabee ji'a jaajaan wal qunnamtii akka goonudha jechaadha. Kanaaf akka mirkaneeffattan kabajaanan isin gaafatadhaan. Mirkaneeffadhaa. Har'aan calqabee ji'a jaajaan wal argu hojii idilee keessanii qorachuu karoora keenya mirkaneeffachuu hojii keenya karoorfachuu naannaa kanarratti akkuma naannoo biraatitti hojjennetti Sabbata irratti waan 4 gurguddaa kaayyeffannee jirra. Sabbata jechaan duraan magaalaa Sabbataati amma kutaa magaalolee ta'uudhaaf deemamaa jira waan ta'eef nus kutaa magaalolee hundarratti iyyuu misooma irratti sirriitti bobba'uu qabna. Tokko lammaffaa misoomatti galuurra darbee nageenyi murteessaadha moo murteessaa miti? Nageenyi hangafa waan hundaati. Kooperaatiivii jechaan kooperaatiif ammaan kooperaatiif ijaarama waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa ittiin ijaarame labsii 985 muraa 9 jalatti hundaa. Labsii kanatti federaal irratti kan ijaaramedha. Waldaa keenya wanni adda isa godhe tokkoffaa sadarkaa federaalaatti ijaaramuu qofa oduu hin taane waldaa dargaggeewwaniiti. Lammaffaa dargaggeessa qofaa miti humda hammataadha. Humda wajjiniin kan deemnu. Ambiraa karoora isaa hojii dafee hojjechuudhaan New Generation Coop ወይም ኮኦፕሬቲቭ አመያተ ወልዳሌ አመያተ ወልዳ አመያተ አካ ብያት ኮኦፕሬቲቭ ዩዝ ኮኦፕሬቲቭ ሊግ ከንጀነም ኢሰፋት ኢትዴማ ይራ የቻለ ሰደርካ ብያት ሊጊ ኮኦፕሬቲቭ ዳ ኦካን ሆጂ ገምታ ቆፋን አመያ ከንተ ሁንዴሱፍ ዋን ጅሩፍ ናኑሌ ሁንደረትዩ ከን ፊጋ ጅሩ የሮ አማ ከነት Ippisnee olaalle wanni humduu hiphaadha. Bal'isnee olaalle wanni humduu bal'aadha. Garuu wanni guddaan karoora qabaachuu mul'ata irratti hundaa'u mul'ata qabna, kaayyoo qabna, galmi keenya qabna. Galmi keenya sun immoo haala mul'ata keenyaatii wajjin waan deemu ta'uu qaba jechaadha. Innis maalin hangaftummaadhaan dargaggeewwan diinagdeessuu hojii dhabdummaa jalaa maal gochuudha? Baasuudha. Hojii dhabdummaa jalaa baasuudha. Hojii dhabdummaa jalaa baasuudhaaf halkan tokkotti hin dandeenyu. Halkan tokkotti hin dandeenyu. Yeroo tokkotti hin dandeenyu. Nuumati mootummaanis hin danda'u. Eenyumtuyyuu hin danda'u jechaadha. Waaqnuyyuu adeemsa keessa malee har'uma si dhukkubsee har'uma si najjeessu. Hoo seexanni jidduu gale malee du'a keetiyyuu si hin saffisu jechaadha. Kanaaf sagantaa qabaa jechaadha. Waaqnu erguma takkaan harkuma takkaan waan gaarii si hin godhu harkuma takkaan waan hamaas si hin godhu jechaadha. Kanaaf adeemsa barbaachisa. Wanni hunduyyuu miira keessa oduu hin ta'in miilan deema. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala. Yaa ta'u malee waldaan dargaggoota caffee guyyaa gaafa 29 ji'a 6/2012 erga hundaa'e asitti galtee gurguddaa argatee jira jechaadha. Tokkoffaa ambaasaaddar kooperaatiiviiti nuti amma. Ambaasaaddar kooperaatiiviiti. Inni laphee irraa qabu ambaasaaddara jechaadha. Ambaasaaddar sanyii dashuu kooperaatiiviitiin jedhama jechaadha. Kanaaf kooperaatiiviin nu keessa jira jechaadha. Waldaan dargaggoota caffeedha. Badhaafama adda addaa, galtee adda addaa, abbootii gadaa adda addaatitti, iddoo adda addaatitti abbootii gadaatiin beekamtiin nu laatamee jira. Abbaa Duulaa Nagaa jedhamneetis jira waldaan dargaggoota caffee baga gammaddanii jechaadha. Baga gammaddanii. Ta'uu kan isaan ibsu sartafaayidii yoo ta'an qofaadha. Sartifikeettii kennuudhaan baay'izawee wanni hubachuu qabdan waldaalee 98,400 keessaa nuyi dorgomnu tokkoffaa wanni nu baasu sheer sartafaayidii ammuma kana sheerii sartifikeettii kee
sheerii kee guutuu kaffalattee amma kana sartifikeettii sii kenna waldaan dargaggoota caffee. Waldaaleen kun garuu waggaa 20 waggaa 15 kan guute sartifikeettii kennaa hin jiran. Kana namoonni waldaalee irratti hirmaattan ni beektu. Yuuneen irras warri jiran sheer sartifikeettii oduu hin ta'in sheer darrasanyiidha. Nagahee sheeritti kan kennamu. Sheerii nagaheetu kennama malee sartifikeettiin hin kennamne. Kan keenya sheer sartifaayidiidha. Eenyumtuyyuu sheer sartifaayidiidha. Miseensa keenya jechuu kan dandeenyu nus miseensa sartifaayid ta'edha malee miseensa waraqaa eenyummaa keenya qabate miti. Sababni isaa maraatanis uffata fayyaa uffatee biiroon keenya daandiirra waan ta'eef fayyaa fakkaatee isa ittiin galmaa'u qabaatee ogoreetoo waraqaa eenyummaa isaa fudhatee deemes innis maalidha ofiin jechuuf miseensa ofiin jedhaa jechaadha. Maraatanis fayyaanis miseensa ta'uuf deemaa jechaadha. Kanaaf adda baasuudhaaf dirqama maalidha? Sheer sartifaayid. Olaagayin har'a waltajjii kanarratti akka hirmaattaniif wanni ala dureen isiniif diriiruu danda'eefis kanaan wal qabata jechaadha. Kanaaf kan of eeggannoodhaaf gochuun kan barbaachisaa ta'e. Sababni isaa ribee lolaanis hin jira jechaadha. Ribee lolaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaatis hin jira jechaadha. Ribee lolaa jechaan maalin? Ribee lolaan miseensa moti miseensa fakkaataa. Miseensa moti garuu maal fakkaata? Miseensa fakkaataa. Amma imma mana jireenyaa proposaalii mirkaneessisnee jirra asirra geenye akkana geenye innaa dhagaamu naannoon biiroo keenya iddoon dhaabbatamuyyuu hin jiru. Hin jiru. Waa amma dhufee biiroo keenya irratti hiriiru kun duraan waldaa keenyan beeku yoo jenne immoo sirritti beeku jechaadha. Sirritti beeku. Isaan kana maal jenneeni? Ribee lolaa jenneen. Ribee lolaa. Amma gaafa waa tokko dhufutti eeggatee jira wanni akkana bakkana ga'e yoo jedhame fiigee dhufa. Kuni interestingi personal interestingi. Fayyadamummaa dhuunfaa isaati irratti qofa dependent ta'ee kan fiigu jechaadha malee eenyummaa isaati irratti hubannoodhaaf fiigichoo hin qabu jechaadha. Ijaaramni isaa forjidiidha jechaadha. Ijaaramaaf dhufuu oduu hin ta'in inni maaliif dhufa? Fayyadama dhuunfaa isaatiif waan ta'eef eenyu jenneen isaan abbaa garaa jenneen. Abbaa garaa jenneen. Abbaa garaa. Eeggattoota immoo warri cal jedhanii taa'anii bu'aa waldaan dargaggoota caffee kophaasaa fiigee fidu kan immoo taa'anii fayyadamummaa qofa eegan isaaniin eeggattoota jenneen. Sababni isaa ajandaa adda addaa qabatanii dhuftanii dhiyaattanii baay'ee oduun hin ibsin kan hin darbin kooreen dhimma kana mijeessan kun miseensa guutuudha kun surmaa miseensas moti. Garuu ijaaramuma kanatu jaalalirraa qabeetoo bifa kanaan isiniif mijeessuu danda'an. Haamilee guddaa isaan barbaachisaa jechaadha. Haamilee guddaa haala kanaan kan deemamuus qabu. Sababni isaa eenyumtuyyuu ijaarame jennaan akkasitti ijaaramuu kan qabu. Kanaaf aga danda'ama ta'een maal jedhe artistiin tokko Sibaat hin beektu. Sibaat Gabreegzaar hundi keessaniyyuu hin beektu. Maal jedha? Cidha diggisuu ni jedha. Maasaa qottee qamadii bacaastee aramtee qoricha aramaa itti afuuftee aramaa keessaa balleechitee qamadiin arbuu fakkaatee hoo qaqqabu maamaa keessa dhaabbattee haadha manaa keetii wajjin maamarra teechee hoo jaldeetti itti nam'ee too nyaatu cal jettee ilaaluudha jedha. Cal jedhee laaluu. Jaldeechi sun qamadii san nyaatee erga quufee boodarree nagaadhaan siin bahu. Maal gochaa abbaa? Bubuqqisaa abbaa. Qamadii san maal gochaa abbaa? Bubuqqisaa abbaa. Namoonni cidha irratti yookaan immoo waan tokko irratti hirmaatus maal ta'a? Yoo bahu maal ta'a? Warri cidha irratti hirmaatan yeroo baay'ee isaa hoo agartan ta'e ittoon sun immoo barbarreetti itti baay'ate jedha yookaan immoo soogiddaatti itti baay'ate jedha yookaan immoo maal oduun dhufuu baadhe jedha. Maal cidha jedhanii maal cororee nuu laatan jedha cororee nuu baasan jedha wasata waan baay'eetti hiikataa deema. Waldaan kanarrattis immoo waldaa irrattis immoo gaa dhuftu gumii yoo yaamtu kan gammadu jira kan maaliif jedhu jira han ilaalcha baay'ee qabu jira san hunda qindeessinee deemuun dirqama moo dirqamaa miti san hunda dandeenyetti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala rakkoo itti dhufu hundaaf harka hin kennatu yoomumayyuu harka hin kennatu. Sababni isaa kan argutti amana malee kan dhaga'utti hin amanu.
sababni isaa waan dhaga'utti wal qabate gurri keenya coomaadha waan ta'eef baay'ee oduu hin galfatu jechaadha. Gurri keenya cuunfatee galfata waan ta'eef hunda fudhachuu hin danda'u. Garuu hojiitti amana. Hojiidhaan mul'isuudha malee afaan inni itti dhageessisu hin barbaannu yeroo baay'eessa. Hojiidha. Bakka kanaadha. Tokko ida'uu tokko meeqa? Lama. Bakka lama tana lama. Tokko ida'uu tokko takka dogongoree lama jecha ruubaan qoon jedhee hin beeku. Darbee immoo sadi ta'ee hin beeku. Lamaaf ruubis ta'ee hin beeku. Kanaaf tokko ida'uu tokko lama. Akkasitti qofa dubbachuu qabna jecha. Akkasitti walitti agarsiisuu deemuu qabna. Kanaaf sheeriin 2012 irraa kaasee ture oodiitti goonee jirra. 2013 oodiitti gabaasnee jirra. Bu'aan oodiitii keenya waggaa tokkoffaadha. Miiliyoona 6,300,000 19,000 qarshii 535 saantima duwwaa 8 dhufe. Waldaan eenyumaatiyyuu waggaa tokkoffaa irratti bu'aa galmeessisee hin beeku kisaaraa malee. Eenyumtiyyuu kana tokkoffaa kan nu baase tokko. Isa san miseensota sheerii qaban hundaaf hooqoon 400 qaqqaba. Qarshii 400. Kanaaf inni kun yoo bittinnaa'e uumaaf fayyadu miseensa. Walitti dhaqee garuu qabeenya waldaa keessatti yoo makame qabeenya waldaa ol fuudha. Kanaaf jechaadha kan yaa'ii irratti kan murteessuu dandeenye too achi makuu dandeenya. Maaliif jennaan cimmis mana guuttet qunxur mana fixxee waan jedhameef jechaadha. Cimmis mana guuttet qunxur maal goote mana fixxi waan ta'eef. Kanaaf oduu gadi hin dhaabbatin oduu bu'aa keenya ol fuunee hin galmeessisin sheerii bu'aa sheerii qooda bu'aa sheeriidhaan qoqqooduun waldaa gadi harkisuu ta'a jechaadha. Yeroo baay'ee isaa. Sababni isaa maallaqa xixiqqaadhaaf jecha bu'aa sheeriiti jechuudha. Manna waldaa guddisuu sanbooda achi keessatti guddachuun dirqama. Tokkoffaa kolaatiraaliidha. Kaapitaalli waldaadha. Waldaadhaaf maalidha? Kolaatiraaliidha. Waabii ta'aaf. Ammuma qabeenyi keenya ol jedhee galmaa deemu yeroo ammaa kanatti ajaa'iba rabbiiti. Kaapitaala miiliyoona 300 kan yaadutudha yeroo ammaa kanatti kan qabnu. Magaazanoonni 6 keessa anuufii keenya ijaarre an baay'inaan jiru. Magaazanoota, suuqota, manneen dhiqannaa dhagnaa, kolleejjii, konkolaataa 4 kana hunda innaa magaazanootaas hundaayyuu innaa walitti hidhaan kara miiliyoona 300tti kan siqu qabnaa jechaadha. Kun isin gammachiisa moo isin hin gammachiisu? Kanaan otuu yeroo sanitti qoqqoodne nus ammana fiiguu hin dandeenyu jechaadha. Sababni isaa waldaan tokko guddachuudhaaf kennaanuu dabalata waldaa deeggaraa jechaadha. Waldaan tokko sheerii bu'aa sheerii qooduu kan danda'u kan humna godhatu waggaa 5tti. Waggaa 5tti. Barana garuu waggaa lammaffaa keenya waan ta'eef barana dirqama isiniif qoodnaa jechaadha. Sababni isaa qooda sheerii warri waggaa tokko guuttate martu isaatiyyuu qooda sheerii isaa fayyadamuu qaba harkana lammaffaa irratti. Yoo ispeeshaal keesiidhaan yaa'ii waliigalaa murteessitoo kara qabeenya waldaatitti makamu jedhameen alatti maal ta'uu qaba? Qoqqoodamuu qaba jechaadha. Waldaadhaaf miseensotaaf qoodamuu qaba. Qooda sheerii isaa fayyadamuu qaba. Dhimma mana jireenyaatiin wal qabatee manni jireenyaa ibsaa waan turreef ammas bariitee waa'ee mana jireenyaa haasa'uun murteessaa miti barbaachisaas miti jechaadha. Sababni isaa yoo ammas manuma jireenyaa haasofna ta'e gaarii hin ta'u. Sababni isaa hojiidhaan deemuu qabnaan amma haasa'uu qabnu haasofnee jirra. Amma immoo maal gochuu qabna? Hojii irratti bu'uu qabnaa jechaadha. Hojii irratti bu'uu qabna. Hojii irratti buune malee jechumaan qofa deemna yoo ta'e rakkisaa ta'a. Kanaafuu aga danda'ama ta'een waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala manni jireenyaa akkuma jirutti ta'ee hojii addaa'u waa'ee bu'aa sheeriitii miti. Carraa hojii dhuumuu saakoo jedhama labsii kana keessatti lafa qabatee jira. Labsii kana keessatti saakoo jedhamee qabatama. Qusannoo fi maaliin? Qusannoo fi liqiin. Qusannoo fi liqiinis bifa lama qaba. Qusannoo fi liqii yookaan liqii fi qusannoo lama qaba jechaadha. Kanaaf qusannoo fi liqii yookaan liqii fi qusannoo kun jechaan liqeeffate waldaan liqeeffate miseensota isaatiif maal godha? Liqeessuu jechaadha.
San booda hojjechiisa qusachiisaa jechaadha. Liqii fi qusannoo jechaan asii gadi liqeessite ol qusachiisuu jechaadha. Inni dura ammoo maal qusannoof liqii jechaan dursa miseensonni akka qusatan godhama. San booda waldaan immoo asii gadi liqeessaa jechaadha. Ifa isinii ta'ee jira. Kanaaf waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala caffee qusannoo fi liqiidhaan duraanumayyuu saakoo jennee qabannee jirra jechaadha. Caffee qusannoof liqii ixaa 200 qaba waldaa baankii gamtaa Oromiyaatirra. Ixaa 200 geenye jirra. Yaa'ii amma gaafa guyyaa 8 ji'a afuraffaatiirrattis hirmaataa taanaa jechaadha. Hirmaataa taana ammas top kastamariidhaan nu qabatanii jirtu natti fakkaate akka tasaa ta'ee barreessaa waldaa keessanittis daayirekteera liqii diistiriitii gamtaa baankii Oromiyaa balbala kibbaa kanaati jechaadha. Kennaa dheeressaati haamilee naalaa dhaffiidha jechaadha. Egaa kooree gaggeessitoota kana keessatti warreen jiran warri waldaa kana gaggeessu hundu waan hundaanuu ga'umsa warra qaban. Qusannoof liqiidhaan wal qabatee gamtaan baankii Oromiyaa jira. Akkaawuntii waldaatiin wal qabatee maaneej gochuudhaan gamtaa baankii Oromiyaatti fayyadamna. Hundi keessanuu gamtaa baankii Oromiyaatti itti galchitan miti. Gamtaa baankii Oromiyaa miseensi 15,400 iyyuu akkaawuntii dhuunfaa isaa gamtaa baankii Oromiyaatirraa banate waldaa dargaggoota caffeetirratti osoo sartafaayir ta'u galmeessisuu qaba jenneeti kan fudhannee jirru jecha. Miseensi kun maaliif akkas gochuu dandeenya? Baankii gamtaatiif qofa imaamila baasuudhaaf oduun ta'in kan sangoonu duraan dursineeti haala mijeessina. Tokkoffaa sheerii bu'aa sheerii keessanii yoo rabsinu yoo isinii rabsinu yoo miseensotaaf galchinu maal ta'a? Gan ammas akka haaraatitti miseensa yoo taatu hiriirte na argatte orientishinii fudhatte miseensa taate. Ammas immoo qooda sheeriidhaa fudhattu miseensi kamiyyuu balbala dhufee biiroo dhufee hiriiruu hin qabu. Sababni isaa fixatee jira jechaadha. Achumatti maal ta'a? Tiraansfarmii ta'a. Lakkoofsa qaba. Lakkoofsa akkaawuntii isaa galmeessisee jira. Achumarraa bu'aan sheerii isaa erga oodit ta'ee ta'u sheer maanejimenti koomitee qabna. Kooree yookaan maanejimenti tiimiin sheerii bulchuu hin jira of danda'eetu. Bu'aa sheerii isaan erga qoqqooduudhaaf murteessanii booda maal goona waan qoqqoodamu sun baankii dhumaan isiniif ergama malee ammas deebitanii balbala biirootii irratti dhuftanii hiriiruu hin qabdanii jechaadha. Bifa saniin saniifidha dursinee kan akkaawuntii yookaan lakkoofsa baankii gamtaa baankii Oromiyaadha akka galmeessistan kan gochuun danda'ame jechaadha. Gama biraatiin wanni nuti gamtaa baankii Oromiyaa qofa wajjiniin hojjechuudhaaf kutanneef yookaan hojjennuuf baankiin baankii seena qabeessadha. Baankiin baankii ija ummata Oromooti. Baankichi sababni isaa kooperaatiividha. Tokkoffaa keenyas ijaaramni kooperaatiividha. Kan isaanittis maalidha? Kooperaatiividha. Kanaaf kooperaatiif ammaa'uun wal fakkaataadha waan ta'eef wajjin hojjechuun keenya dirqama jechaadha. Seerri labsii waldaa hojii gamtaatis maal eeyyama? Baankolee wal fakkaataa annu eeyyamu tokko yookaan baankii daldala Itoophiyaatiin nigdi baankiidhaan kan hojjechuu qabnu. Lammaffaa baankii gamtaatiin kan eeyyamu jechaadha. Lama keessaa tokko irratti kan hojjechuu qabnu. Kanaafuu gamtaa baankii Oromiyaa wajjiniin qofa hojjechuu ejjennoo godhannee kan deemaa jirruuf jechaadha. Kanaafuu miseensonni keenyas kana hundaayyuu hubannoo keessa galfattanii waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa bakka jirutti gamtaan baankii Oromiyaatis jira jechaadha. Bakka baankiin gamtaa Oromiyaa jirutti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatis jira jechaadha. Wal keessa jira jechaadha. Waldichii fi baankichi wal keessa jira jechaadha. Waliin hojjannu. Ta'usoo kan jedhamu ergisa maqaan maallaqaa. Ta'usoo የገንዘብ ta'usoo kan jedhamu jira. Ergisa maallaqaa yeroo dhiyoodhaa gamtaa baankii Oromiyaa qofatu waldaalee gamtaatiif kenna. Nuti waldaa gamtaa haga taanetti tokkoffaa kolaatiraalii qabsiisuudhaaf hin dirqamamnu. Kolaatiraalii malee waasii tokko malee maazaajaa tokko malee hin liqeeffannaa jechaadha. Hin liqeeffannaa ittiin hojjannaa dafnee deebisna. Bifa lamaan fayyadama. Tokko sheeriidha. Baankichuma keessatti iyyuu sheeriidha. Lammaffaa waliinuu hojjanna. Kanaafuu dirqama waliin hojjechuu jedhamu qawwa waldaa dargaggoota caffeedha. Baankiin hin duucha. Qawwa baankiidha immoo waldaan dargaggoota hin duucha. Wal qabatee
guddina guddaa guddataa jechaadha. Sabni tokkos ijaarama waldaa yookaan jaarmaalee diinagdee tokko hoo qabaate akkasumas immoo hundeeffama yookaan dhaabbata baankii tokko hoo qabaate sabni sun saba jechaadha. Kanaaf keenya kan ta'e kunuunfachuu qabna. Namoota kan keenya kan ta'an kunuunfachuu qabna. Wal immoo kunuunsuu qabna. Wal ilaaluu qabna. Kanaaf jabaattanii cimtanii itti deemuu qabdu jechaadha. Saniin wal qabatee miseensonni keenya qulqullummaa irratti hojjechuutti waan jirruuf qulqullummaa miseensa irratti hojjechuudha. Miseensota keenya warra dirqama isaan baane of keessaa yaasuu irratti kana murtiidha, labsiidha, seeratu eeyyama. Kanaan wal qabatee komii akka nurratti hin kaasne kan jechaa hojjechaa baaneefis kanaaf jechaadha. Obsa godhachaa waan turreefis kanaaf wal fakkaata. Kanaaf aga danda'ama ta'een isinis hubannoo akka hubattanii gaggabaabsinee keessaa bahuu qabnaa jechaadha. Bitaa mirgarraa wanni dabalaa jiraachuu baateen kara keessanitti dhufnaa jechaadha. Hiintiinsaa yookaan xiqqoomti shamtuu keessan jirtu taanaan kan biraa ta'a jechuudha. Maaliif yuunikiu addadha waan ta'eef. Lammaffaan duudhaa labsiirra kan kaa'amus kaa'amuudhaa baatus duudhaa wal fakkaataadhaan hojiileen gamtaa addunyaa kanarra jiran duudhaa wal fakkaataadhaan bulu. Duudhaa sana duudhaalee sana beekuun miseensa tokkorraa baay'ee barbaachisaadha. Sanatti aanee kan beekuu qaba miseensi dambii ittiin bulmaataa moodelli warri biyya kana kan ittiin bulu labsii sanarraa moodela qopheessanii jiru. Waldaan kamiyyuu immoo moodela sana fudhatee moodela sanarraa dambii ittiin bulmaataa kastamaayiz godhee akka isaaf ta'utti akka miseensotaaf ta'utti akka isa deemsisutti silayyuu galma qaba. Galma kaa'ate sana akkatti galma ga'uu danda'uun dambii ittiin bulmaataa baafatee qaba. Miseensi kamiyyuu dambii ittiin bulmaata sanaa beekuun dirqama. Dirqama isaayyuu maalirraa beeka? Dirqama isaa koo kan isarraa beekuu danda'u mirga isaas kan beekuu danda'u yaa dirqama baanee taana waa'ee mirga kaasuu hin danda'amu yaa adda dandeemanii isaan wal bukkee deemu mirgiif dirqamni waan ta'eef dambii ittiin bulmaataa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo dambii ittiin bulmaataa hin beekne yaa yeroo adda addaa leenjii kennu isaaniyyuu leenjiin kennamaa oola kan keenya yeroo kamiyyuu yaa irra deebi'ee dubbisee gaafachuun hubachuun namoota miseensota hamma kana immoo tokko lamaan diyaaloog godhanii ta'anii barsiisuun itis tuuji hin danda'amu kun garuu beekee dubbisee bira ga'uu qaba miseensi tokko. Maaliin bula maaltu na bushaa maalan argadha maalan fayyadama miidhamnis waliin maal immoo miidhamayyuu mitiira yaa lafa biyya lafarra jirra waan ta'eef yaa waan baay'ee qaba beeknee xadeemuu barbaachisaadha jechuudha. Kan biraan immoo waldaan keenya akkaataa waldaalee warra kaanirraa adda godha baay'ee istiraakchariinsaa tarsiimoonsaa istiraateejiinsaa adda adda. Akka yuuneenii kan biraa yookaan waldaa boolee bu'uuraa kan biraatti ilaaltu taanaan ammasitti yaada. Akka sanatti hundeeffamni isaas akkaataa waldaalee bu'uuraa warra kaanii wajjin miti. Warri kaanii aanama tokko keessatti hojjetu yookaan ganda tokko keessatti hojjetu. Jiyoogiraafikaal lookeeshinii ispeesifik ta'e tokko keessatti hojjetu. Isaaniif eeyyama eenyutu kennaa? Waldaalee hojii gamtaa aanaa sanaatu kennaaf. Yoo baay'ate kanuma amma ammatti kan jirus kanuma kan biraan hin jiru. Kanaafuu warra kaaniif abjuu ta'uu danda'a. Istiraakcharii warri hojii waldaalee hojii gamtaa bu'uuraa warri ganda tokko keessatti hundeeffaman achumatti dhalatanii achumatti guddatanii achumaa jiraatu eessumaa durbiitu soddoolitu walitti dhufee achumatti gurmaa'anii jireenya isaanii fooyyeffachuuf. Innis hin ta'a ko kan keenya garuu akkas mitiidha. Namoota muuxannoo wal fakkaataa qabantu iddoo sana. Namoota umurii wal fakkaataa ta'an haa ta'uyyuu namoota jireenyaan achuma jiraatan namoota hojii wal fakkaataa hojjetanidha achitti. Inni kun garuu namoota hojii adda addaa irratti bobba'anii jiran namoota ogummaa adda addaa qaban namoota dandeettii adda addaa qaban namoota iddoo adda addaa jiraatan namoota waan adda addaa hojjetan garuu rakkoo wal fakkaataaf fala wal fakkaataa warra isaan barbaachisutu walitti dhufe inni kun. Hooggansi isaa akkaataan bulchuu isaa akkaataan hojii adeemsisuu isaa itti meebitu kompleksii ta'uu danda'a. Kun immoo maaliin furamaa? Tarsiimoo qaba, istirateejii baafatee qaba. Tokko tarsiimoo waliigalaa qaba waldaan kun. Waa'ee seeraa bartan tarsiimoo waliigalaa qaba. Tarsiimoowwan sun immoo kan faayinaansii kophaatti jira. Isaanus lakaasaniiru. Faayinaansii jala immoo sheeriin jira. Sheerii kana hordofuun to'achuun tu kompleksi. Garuu siistemii isaa baankiin jira.
sertifikeetni kun hojjira yaa'u jira ga namootuma adda addaa walitti dhufan sanatu immoo kana hojjeta waan ta'eefi otoo amma gannu mandarama tokko isaa walitti aanatee injiniirii eessaa dhufa ishii maala goonu eessaa finna sila naasofna turre diizaayinii tokko hojjechuu gara 400 kan jedhan jiru roonni koo 400 diizaayinii tokko baasuudhaaf waldaa har'aree hundaa'u keessaa 400 yeroo wal takkatti expensi ta'u maal akka ta'u yaadaaga kanaafuu kan faayinaansii jira kan loojistikii jira kan humna namaa jira humni namaa kophaatti akkamitti akka bulfamu garuu dagachuu kan hin qabne waldaan kun sentraalii bula bulchiin isaa sentiraal mana hojii olaanaa tokko qaba isaanus ila jedhaniiru dameewwan kun lakkoofsi herregaa iddoo adda addaatti namoota adda addaatti socho'a miti sentariidha innis achuma taa'ee achumatti gala sentarii hoogganama hojiin garuu daayiversifaayi ta'ee gargar qoqqoodameetu hojjetama osoo gargar qoodamuudhaa baatee miseensi inni kamisee jiru akkamitti fayyadamaree miseensi inni sabbataa jiru akkamitti fayyadamaree inni mandii jiru akkamitti fayyadamaree inni amboon jiru akkamitti fayyadamaree inni qarsaa maallemaa irra jiru akkamitti fayyadamaree risoorsii naannoo keenya jiru sanarratti pilaaniin sula baafadhaa jedhan sana risoorsiin inni qarsaa maallemaa irra jiruu fi qabeenyi nu itti fayyadamuu qabnu inni kamisee irra jiru adda adda ta'uu danda'a inni fiicha irra jiru addadha inni amboo irra jirus kan biraadha mitiiree silayyuu albuun amma gara mandii jira yookaan immoo akkas gara shawaa kaabaa kana keessa jira as immoo minaantu jira asiin gara irraan gadee gara tulbooloo irra buutan immoo namoota kana taadhaa inni asii achi fiichee dhaqaa miseensi fiichee jiru achuma irratti risoorsii sana fayyadamuu danda'uu qaba qoratee fiduu qaba pilaanii isaa fiduu qaba kan korporeet pilaanii bal'isa sana inni fidu sun inni miseensonni kun hojjetan kun wal qabatee eessa dhufaa sentarii irratti galma waliigalaa waldaan kun qabatee jiru galmaan ga'a jechuudha. Qarshii 10,000 sana kaffalee namni miseensa ta'e kan jedhamu qarshii 10,000 kaffalee yoo fixeedha. 5,000 kaffalee 5,000 suni hin badachuu miti garuu sertifikeetni hin kennamuufi. Sertifikeeta 5,000 ishuu akkasii hin qabnu vaaluu akkasiis hin qabnu waldaan kun hin qabu waan ta'eef kan 1,000 hin qabu kan 2,000 hin qabu kan 3,000 hin qabu 10,000 jechuun 10,000 sheerii 2 hin qabu sheerii 3 hin qabu sheerii tokko jechuun sheerii tokko vaaliuudha kun seera baasuu walii galamee gaafa hojiitti galama akkas jedhamee waan jalqabameef foormii sanarras immoo jira akka kana keessatti nan fixa kan jedhu maaliif na haxxani maaliif hanaqame kan jedhu hin jiru nu hin haqne ammas waldaan kun hin haqne dirqama isaa bahuu dhiisuutu isa haqsiisa waan ta'eef malee naqu haquudhaaf itti qabna mirga ofii keenyaa hin qabu waldaan garuu waan ittiin bulmaata sanaatu namni dhumatti jala bula waan ta'eef seerrichumatu haqsiisaa deema riversiinsaas tiruudha riwaardiidhaaf akkuma sila jechaa turan injiniirii as keessaa ka'ee yeroo diizaayinii godhee dhaqee bakka bu'ee dhiyeessu koo qacaramee miti miidhaa asii nyaata miti hojii isaa hojjetata garuu dirqama miseensaati waan ta'eef nusi dirqama miseensaati inni koo asii hojjeta miti obbo Solomoon bosanyii qofaa biiroo olaanis achi miti yaada koo hojii ofii koon qaba garuu dirqama miseensaa bahuu qabna tokko jaalala lamaffaa immoo dambiitti mul'ata waldaatu waan dandeenyu akka wal gargaaru waldaa kana kan gargaaruu dandeenyu nutti hima waan ta'eef isinis yaada adda addaa kennaa adda addaatu isin keessa jira namni kennaa adda addaa qaba waan ta'eef kutaa yaa'ii kanarra booddeerraa isin warra magaalaa sabbataa keessatti damee waldaa hojii gamtaa kanaa damee sabbataadha isin waan ta'eef yaa kutaan bulchisaa gargar qoodamu akka ta'u ta'a inni ammasitti isintu fidata risoorsii as jiru isinumatti itti fayyadamuu qaba asumatti isintu fayyadamuu qaba sappoorti isin godha waldaan kun sin gargaara waldeeggarra walii wajjin dhaabannaa galma keenya immoo hin geenyaadha isa kanadha isa kanaafi ciminaan hojjechuun baay'ee barbaachisaadha yeroo qoodamu gara fuulduraatti hirmaannaan vaaliyuu qaba nutu jedha miti kana seera achi dhuftee jalqabuma isaatu jedha uumama isaatu waan akkasii of keessa qaba waldaa waan ta'eef jabaachuu baay'ee barbaachisaadha gaaffin yaada yeroo amma yaada yaa manni meereree yaa kutaan isaa saka meree qulfii yoom nutti kenna malee waan jedhulle jiraachuu danda'a baasee dhuguma inni dhuguma baasee shunkurtaa maa eenyuyyuun gurgura nuyi warra humna qabnu beekumsa akkasii qabnu dandeettii adda addaa nu keessa jiru shunkurtii gurguraa hafuuni nuuf hin malu nus hin madaalu dhugaa dubbachuuf taanaan yaa osuma dhugaati garuu immoo overzanaayit wanti dhufu hin jiru halkanuma kana halkan overzanaayit kan bu'u bakka akka qofaadha inni yoo qaawween ka qawweessa'ee piroosii ofii qaba mitiiree hin qawweessaa qilleensoon walitti bu'anii maal jedhu jedhee lafa bu'aa inni balleessuu dhufa inni balleessuu dhufa malee bakka akka waa toshee beekaa amma ammaatti hin jiru
isa kanaatiifi ammuma fidii ammuma cirii ammuma gubiini yaa amala dargaggootaati dhuguma yaa umurii dargaggummaa keessa warra jiran ammuma ciramee ammuma gubatuudha innoon gubatuun aara malee amma kamitti gubata jiiraadha reefu murreewu amma murtee amma ciriin amaluma keenya yoo ta'e iyyuu yaa maali bishaachaa deemuun keenya immoo barbaachisaadha ani dhugaa akka obboleessa kana jetti immoo bishina nu barbaachisa dhugaa bilchinni umuriidhaan miti baasuu bilchinni barumsaan hin dhufu aadaan keenya iyyuu akkaataan nuti guddanne iyyuu akkaataan jireenyaa iyyuu bilchina nu barbaachisa please bilchina waldaa kana bilchinaan yoo qabanne bilchinaan dhaggeeffataa baasoo komii adda adda gaafa adda adda ka'uu danda'a yeroo sana iyyuu dhaggeeffadhaa sinumtu bilchinaan dhaggeeffataa namas dhaggeeffataa waldaadha waan ta'e waldaa wal dhaggeeffata ofii dhaggeeffataa mee ofuma dhaggeeffadhaa ofii dhaggeeffachaa walii dhaggeeffachaa galma waldaa keenyaa yaadaa yoo deemne galma geenya fardi kophaa fiiguu koo dorgommii keessa kan inni fiiguun beekamu garuu waldaadhaan yoo deemne yoo dorgomne immoo anna waan ta'eef humna hojjetu qabnaa beekumsa hojjetu qabnaa maallaqa hojjetu qabnaa maallaqa koo kanumarraa fuudhamee milleensi walitti sassaabame masumarra buusii hojii adeemsiftuutiin hojiin kan hojjetame sheeriirraa kan bitame sheeriidhaan kan hojjetame fiiksidha seeti warra akka konkolaattota kanaa warra akkasiiti warri hojjetame malee wantoonni bitamanii gurguraman kun hojii adeemsiftuudha. Hojii adeemsiftuun kaapitaalatti dabalamaa. Baasoo isayyuu yaa'ii walii galaa murteessee baasiin hojii adeemsiftuudhaa fi gara kaapitaalatti dabalamee hojiin ittiin hojjetame sun garamitti deebi'e akkamitti wal qixxaachuu qaba kan jedhutu malee bu'aan sila bosanyee pirezidaantiin keenya jedhani miliyoonni 6 akkoo kaapitaala irraa miti kan dhufe baasoo hanqabachuu qabdan kaapitaalli walitti sassaabame miliyoona 6 gaheera yeroo sana hoo kaapitaala irraa miti kan bu'aan sun sassaabamee bu'aan miliyoona 6 dhufe sun hojii adeemsiftuudhaaf kan walitti sassaabameen hojjetameetu miliyoona 6 dhufe ka'umsisaayyuu kanaaf hubannoo akkasii akka qabaattan isiniin jedha fayyaa ta'a.